Iko asbai me fuula ke bareedaa sanidha. Maal dubbata? Maal dubbata Me dubbata asbai ma jechuun du'aa yaate tiillee gootara uummata mee waa'ee hawaasa rakkatee kanallee tana tanaa jazaa rabbitti himatta ta duraatiin walitti qabde hin callisini nu jalaa maali callisuun kee kun nutti hin tolle. Inni immoo sirriidha. Haalli uummanni keenya keessa jiru dhugatti nama dhukkubsa. Akkaataan ittiin walii rifataa jirullee nama gaddisiisa. Haawwanni keenya kayoo isaa qabanuu magaalaa yoo bayan safuudha jedhanii akka ganama bayanii osoo kan magaalaa nyaanne manatti galan fatara ganama mana nyaataniin osoo mallaqa keessaa qaban waan qaban gurguratanii buna tokko dabisatanii manatti galan har'a immoo yoo qabeenya ofii keessaa ari'amanii akkatti ilmoo qabatanii muka keessa dhaabatan baay'ee nama gaddisiisa. Yoo haala kana laalu maadari miti yeta dhukkubsatte sanuu wayya amma nuti naannofti lafallee walumatti achi dhiyaanna. Ululi mannu jidduu jira naannoo amma lolli jiru kana. Akkanatti ilmoo daa'ima qabatanii bosona keessa baqatanii ciisurra dhukkubsatanii tumaanoo cinaa galanii mana yaalaa ciisuu wayyaa beeyta. Rabbi rakkoo kana nurraa fuudhu. Rabbuma kadhanna. Nuti mootu abbaan rabbii laaffisee carraan kun nu dhaqqabin uummanni kun hawwata kenna. Garatti nu baatanii, duudatti nu baatanii, fincaan nurraa dhiqanii, yeroo nuti gufannu anaa jigu nuun jedhanii, ta'uu nu guddisanii. Kanaaf garamaan waan qabnu ni jenne hawwata kenna kana haa dhaqqabnu. Jara waan biraa maal jedha dhugaa rabbiitti nama dubbadhu wallaalee ise matalle xiqqoo na bobaafata. Ummata keenya mee dubbadhatillee ooroo. Mee nasriya xiqqoo tokko hin dubbadhaan illee mee. Amma madarakiin keenya sa'aadaa jamiilaa faallee nu dubbatti rabbi haa dhaqqabu inshaallah dhattee qofaa miti asii kennu inshaallah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكينا تان سودان وبوليس كينا أصلي ربي سيها فيسوا تنتي هاتي تنتي هذا تهنا مرة ربي فيادو بندكم نجر رسالة فاكنو وندي كيسانو دعاء قدافي أتلي نيات دوتي راسا دقادو فيا إساني نيات دو راسا دقادو ربي نتسي كيسال ربي نتسي فيسال هذا تنتي ربي سيها فيسو نمني ديبامي فمان تاو دعاء كدو هلك الليلي كيلي سلاتي دعاء كدو ربي سيدا كبادة تنتي ربي سيها فيسو نمني ديبامي فمان تاو إن شاء الله جبادو سنجرة تانا أبوليان تيا هاوني تون دودا كينا دوبتي أغرتن تون والله كوني فوتو شوبي ميتيو foto kana OMN irratti leeritanii ilaaluu dandeettanii waan hawaasni keenya biyyarraa nutti ergu. Uummata kana keessa dhiirtiin jirtu, ijoolleen dhiiraan jirtu, waan biraa hafee ilmaan dhiiraa achi keessa jirtu. Kaan takka takkaan gurra qabanii keessaa hidha guuranii, kaan ka barbaadan rashananii, kun lubbuu jalaa dheesseetiin bakka dheessee jira jechuudha. Kanaaf wanni haasofnu takka illee hin jirtu. Wanni wal kadhannu illee hin jirtu. Dirqama nurra jira tokko kennan. Dirqama isinirra jiru baha. Har'a yoo doolara 50 namni waan kana dhagaa jirtu rifattee doolaruma 50 waan dandeettu san waan niyyate san kan galchituuf taate uummata kanaa bishaan bitanii hafuura baafachiisuu danda'an jechuudha. Karaan ittiin akkaawuntiin kunillee baname akkaawuntii nama shakkinuutii miti. Sheekolee na warra asiin durallee uummata keenya ka gammoojjii baraaraa ture. Superman qabadhu 300 kun maalidha? Superman ka jedhu kana 300 maal akka ta'e na adda nu baasi. Mee saadaanillee nu dubbadhu Muhammad Kadir dubbadhame waan nuuni iyyadhame. Amma wannummaan haasofnullee hin jirtu jaran waan dandeen uummata kanaa darbuu qofa.
dhibee isaa dhagaye ani fincaa'uu akkanatti odoo dhibee isaan argin feesbuuk irratti suuraa abbaa kiyyaa arge qabeenyi isaa manca'ee lubbuun abbaa kiyyaa naanafne oromootiin sagalee nuu ta'a maatiin kiyya buqqeessaan jiranuu hin beeku waan biraa isinitti hin dhaamadhu sa'aatii isinitti hin dheeressu isinirraa gabba suuraa abbaa kiyyaa feesbuuk tokkokkii rolii kenna jala Ajjina barreessi. Kanumatti jirra baranullee kanuma jirra dhiisa. Manuma mara. Kanuma jirra. Manuma mara ibitti kun seenee jira ibitti akkana. Hajji kuma 20 na barreessa. Hajji kuma 20 barreessi. Dafa niyya dhaama jiran. Waqtii walirraa gubbuu haasaa wal caqasuun faayidaa takka nuun qabu. Waan niyya jedhu niyya gabaabsaa jira. Haasaa dhiifnee taargetiin irra jirru ila kunoo hawwata teenna bosona keessa daa'imman qabattee tasanuu dhiirti keessa hin jirre bara. Dhiirti keessa hin jirtu hawwata tana jira. Dhiira waan jiraa keessa ari'anii ranka barbaadan ajjeesanii kaan hidha guuranii dubartoota qofa walii hafanii kunoo muka keessa bineensa illee walirraa dhokuu hin dandeenye. Leeparmaan Afrikaa maqaa kan kee barreessi 5,000 jedha. Jaran waan nuun galchinellee. Yaadachiisa ustaas dhiifama Nasrii kiyyaa nama haaraa dhufu jira kauman irra jirru kanaa hin beekne. Kookii Allahu Akbar. Sagantaa Allahu Akbar. beeksisaa deemaa ustaas Usmaan. Ayya sagantaa irra jiru kun argaa jiranii Umaroo. Kookii barreeffadhu maqaa asiitiin $500. Allahu Akbar. Maqaa nuyi Ol maamaa galchaani kookii ol galchaani asuma naa turtu ol galchaa booda bar. Ol galchiin abboo. Amma itti fufaa gadi beektaa Ofiistu dhibbi shammaa dhibbi afurmaali. Khadiija dhibbi afurmaali. Sagantaan irra jiru obboleeyyan teenya namni amma dhufaa jirtan yoo jiraattan. Namni amma dhufaa jirtan yoo jiraattan sagantaan irra jirru hawwoota kinoo bosona keessatti ari'amanii buqqifamanii godinoota Arsii, Aanaa Sirkaa, Gobeessaa naannawa kanneen cufa hawaasni kenna godina guutuu buqqisanii kuni ka danda'e magaalaa dheessee muka keessatti dheessanii daa'imman waliin rakkoo hagana hin jedhamne keessa jiranii hawwota tanaa waan danda'amu haa dirmannu jenneeti sagantaan kun ka qophaa'e akkaawontiin illee ka namoota isin jaalattanii isin amantanii Ustaaz Ibsaa Hasan akkasuma Ustaaz Sa'ad Aliyyiitii fi namni sadaffaa sanii namoota Mahammad Amin fa'a jabaadhaa waan niyyadhaa wanni barbaachisu niyyachuu qofa. Haasofnummaan nu haasofnu hin jiru haasaa argaa jirra miidiyaan guyyarraa kunoo waan Sheekh Muhammad Amin namoota kanaani banamee waan dandeettan niyyadhaa. Katabaa kunoo as jalatti. Hajji ka jettu kun dubbadhaa mee Hajji Ahmad dubbateera niyyatee minni Nasrii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Kuma afurii birri kuma afurii ofiistuun kuma afur maqaa kee barreessi ka. Waalaikum salaam dubbadhu Hajji maal jedhu. Ajjina dubbisuun dubbatus. Kunooti akkaawuntii koomantii jala. ni qabadha. Anaaf Suleemaniin dubbiftan jechuudha. Kallattiin akkaawuntii suuraa ustaazota kennaa qabu isinii ergina. Khadiija Muhammad kuma 100 jetti abboota akka. Khadiija dogoggora moo kuma 100. Lakkoofsa isinii barreessaa jira kun. Ol galchimaa ustaazota Hasan namni kamtu ni beeka. Umar Sa'ad. Muhammad ol galchime. Kuma 100 Meeko illee waan Oromoo nageeffataa deemu. Hajji jalaan dhaabansa.
أنا أركض خلاص أكاونتين كانوا ما مدري Akkaawunti nu gaafate malee ni mijattee jira. أكاونتي أركض خلاص من أركض إن شاء الله بقى يبقى Ingalchaa hajjii jalaa baasamee إنقل إن شاء الله رسيدي سنير كيسة kaajjii gooname. Inni niyyatee jira. 5,000 jettee mi'atti. Haji. لا بري Hajjii توقع هم gooname دينكم Usmaan. Ayyee. أي إن شاء الله Nasriin dhaga'ama. Dhaabtaaf godhamee Nasriin ni turfi qabu jira jira. yoo namni geemii taphatu nama meeqa namni nama arrabsu nama meeqa nama jalate har'a bakka gargaarsaa yoo gahe Nuu nama yaafannee meeqatu jira dadhabnee saddiisi. 20 jedhe saniin galchee jira. 20,000 Walaaqaa geeffannee. Khadija 100 moo mee Khadija qaje 100 moo akkami mee ol galchaani Khadijaan dogoggora moo 100 jetti Khadija Muhammad. Ana qabaara moo isin qabaara? Si qabaara si qabee Nasri. taaptaabii barbaade nasri taaptaabii godhaafe Misra Hansaa Saatifiin. Dafa niyyadhaame obboleeyyan. okay baqa Niyya. jawaaba inshallah baqa jawaaba galcha nama alaafee Misra Asaasaa hoo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayyaa jirra. Ayyee Nasri biyyan dhageettaan. Ayyee. Daafaa jaran. Niyyadha. Wanni irra jirru sagantaan irra jirru kinoo footoon na duuba jiru kun isinitti hima jaran haasa'uu biraatti illee barbaachisu. Hawwatatee sanii hawwatatee na ta'ala jirtu tun. Inni dhagayaanii. Shaallaan 3,000. Obboleeyyan warri hawwanni teessan isinitti guduunfaa sabbatarraa isinitti hiikkattee isin barsiifte har'a carraa biyya namaa keessa yaanee dalagannee riskii argachuu arganne waan dandeettanii. Ufii qooqa bultee isin nyaachiftee har'a sadarkaa kana geenne haati tun haadhuma tan teessan. Haadhuma teessan haati xiyyaadha yookiin mana ho'aa keessa rafaa jirti jette. Anamma haati xiyya Ameerikaa jirti callisee rafuu hin danda'a. Yoo dhugaa olii hima. Garuu haati xiyya kalee akkana turte. Kalee akkanatti na baattee muka keessaan na deemtee na guddifte. Tanan na dhukkubsadhu haadha tan teeti. Sagaleen tiyyan jira jaran. Kanaaf waan dandeettan niyyadhaa fi waan dandeettan hawwata tana bishaan wayii ilaandii takkatti yoo sababa keetiin haati tun dhuyte wallaahi rabbiin saniin guyyaa qiyaamaa ibidda sirraa dhaamsuu mala. Tana niyyadhuuti rabbiin ummata keenyarraallee ibidda kana haa dhaamsu waan dandeettan. Osoo dhageettu biran dabrin gurra dhadhabatte abboo. Rabbumatu qaba rabbumatu si guuta tana kennee maali hafan jedhin. Tama qabdu sanirraa waan qabdurraa qoodii kennan. Waan dandeettu haawwan tanaaf laali. Daa'imman tanaaf. Jarana nuti argaan jirru bar balaa tana. Bar footoo kaasanii erguun bar dhiirti isaan keessa hin jirtu dhiirtummaan bakka dubartoonni tun jirtu ijoolleen maan footoo kaafteetiif miidiyaaf ergitu jaran. Kaan keessaa ari'anii kaan hidha guuranii taan ajjeesanii ijoolleen maan dhiiraa hawwata tana waliin hin jirtu. Yoo amantan dubbiin hagas fagaatteerti jechuudha. Haawwan daa'imman harma hoosiftu qofa baadhattee muka keessa jirtu. Kanaaf waan dandeettan niyyadhaa fi haawwan tana waan dandeettan
Sababa kan keetiin bishaan itti abultu sababa keetiin daabboo tokko nyaatee abultu daa'imman. Nama anjira koi Usman. Anama debe. Deebiteerte bakka guddoo tana deebiteerte. No, bakka guddoo hin jiru. Anu argaa hin jiru bakka guddoo sanitti. Bakkuma xiqqoo duraa san jira. Biyyaa viidiyoon hin bade viidiyoon kiyya bade viidiyoo gadi. Anu bilbanaa jira viidiyoon kiyya. Sabboon tullee barreessa. Birri 5,000. Dafa warri haati ta'e mana oonqaa keessa jirtu rabbiin carraa kanaan isiin dhaqqabin haadhatee illee. Namni naannawa kan kee nageenyi jiru balaan kun Dolara 250 galmeeffadha abdii kiyya qaalii. Yaa makama kiyya anatama walumaa gala 200 amma jumba salaatanii sinar Birri Itoophiyaatiin meeqa taa'amaa fi ganna 250 kun. dhugumatti nasri kiyya ganna darbuun suni annamiite dhugumatti gaddarbi jennaan gaddarbamuun sun na rifachiistellee indee akkamitti Lakkumaan buutillee namni gasi buuse hin jiru. No, namni gasi buuse hin jiru fi buutee bara. jechuun sanumaaf xiqqoo si akkamitti osoo No, arguuti abdatan malee isaanillee ammeenyatti fudhatin kaatillee waan akkasiin laallattu maal ati jaarsa biyyaatiimi. akkas inshaallah warri waan mana cufanne Ani haa darbamu bakka kee anasi balleesse uummata kanaa miti. Anasitti qala anasi mareessuudha. abshir bira kute abshir wallahi abshir afmiyyee dubbisaame afmiyyee Ala, salaam alaikum. waalaikum salaam Waalaikum salaam wa rahmatullah. Jirtu. jirraame Jirra alhamdulillah. al jirraame Kuba qaban natti fakkaate waan kana qofaafaa jiru wantidha. Godhee jira natti fakkaate. maal jette Wantuma kanaa hundeessee oofaa jiru anumaaf wanti godhee jira natti fakkaate. Waan kana Inni keessa warra jira. kooree keessa jira dura hirmaadhee dursee hirmaadhee jedha afaan Oromooti. akkanaayye godhee jira Inni abbaa dhimmaatiyyuu waan kana adda durummaan nama gartanii halkanii guyyaa ifaajaa jirurraayi waan danda'ullee hirmaachuu qofaa miti galchellee hamilee maaf ol seene du'aayii rakkoo hawaasa bal'aa fuutanii keetti gidden galina rakkoo nama Salaamu alaikum. fuutanii Malee Ahmad waalaikum salaam malee arraafudha jedhama. Ustaas nu hubadha waan kana nu duukaa dalagaa jira. Warra guruppii sochoosaa jiru Usmaano guruppii qabanii guruppii keessa jiranii. Jeban. Laana sumarratti dura dhibba lama nan kenna dee amma birri dhibba takkattiin dabala borunan ergaa inshaalla akkaawuntiin kanumaa miti. Allahu Malee Ahmad maal inni birrii kam inni sanyii? jaamil keessa Malee Karaati ma sadii nan ergaa inshaalla dura birri dhibba lama jedhee amma dhibba sadii nan ergaa inshaalla boru. Ahmad. abboo rabbi jaamil keessa Masha Allah. Kuma sagalii fi gara birrii 300 dhufa ishee malee. Gara sun jazakumullahu khairan. Akkaawuntiin asuma jala kan jiru kana Suleiman akkaawuntii maxxansi kaa'atteettee naan dagattee ati. Abu Shaya Nabaris. Du'aa godhaniif naadaa fa'aa warra kana maraayyuu du'aa godhanii jidduumme. Kuma Joota dubbatu. sharri abbaa kuma shantama bara. Naadaa qoy ol galchaane. Joota dubbadhu. Kuma shantama shakkiin godhin. Shakkeen maraate. Maayikii dhiifama maayikii irra jiraayyuu. Ayyee. Wallahi maashaallah dheermannaan keessanillee baay'ee tokko namatti tura. Anillee birrii 200 kenna. Dhibbi lamaa sun ta'eessaati joota. Riyaala suudiiti. Masha Allah. Joota. Baale. Riyaala. dhibba lama. Jazakumullahu khairan habibi. Naadaa. Adume. Okay, booda keessa inni sitta jamana sirii fooloo naa deebisee dhiifama garuu.
ماشي دي مسجل أصلا جرى اوكي نمي برو كتب عمي والتربة nama dura dhibba arsii sirkaa jedhi ta shirka jettelleen 300 dabalte pilaas 300 dura kuma saddeetitti naada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dubbadhu mee maal jette summayya jamal dubbadhu naada yaa baasanii torki baaseensiyaa Doktor Tayyibaa dhibbi lama maal warri 200 jettanii 500 jettan waan adda baasaa riyaala yoo taate riyaala jedha doolara yoo taate doolara dirhama yoo taate dirhama adda baasaa wanni irra jirru sagantaan jaran sagantaa ummata keenya ka hawwatii teenna buqqaatee muka keessatti rakkoo jabduu keessa daa'imman waliin rakkoo keessa jiraniiti deeggarsa isaaniiti godina arsii bakka gara garaatitti lolli guddaan hawaasa irratti deemaa jiru torbaanota hedduu lakkoofsisaa jiru ammaan tana waan bishaanumaan qabne muka keessatti harcaafamanii waraana jalaa keessanii rakkoo jabduu keessa ka jiraniif deeggarsa godhaa jirra waan rabbi isinii laaffise warri madaa akkasii sun isinitti dhagahamtu warri hawwatiin teessan maal akka taate yaadattan adda carraa argannee biyya namaa keessatti yookiin mana ho'a keessa jiraanne hawwanni teenna rakkoo jabduu keessa jiranii waan dandeettan hin tuffatinaatii koottaa dirmadhaa yoo sababa keessaniin illee namni tokko bishaan dhugee bule akkaawuntiin kabanamee jiru namootuma isin jaalattan kan hawaasni kun amanu warra akka ustaaz Sa'ad Aliyyee, ustaaz Ibsaa Hasan, akkasuma ustaaz Ahmadiini, ustaaz kan isaanii jala bata Muhammad Amin. Sheikh Muhammad Amin, Sheikh Muhammad Amin. Sheikh Muhammad Amin. Inshallah namallee 300 pilaas 300 pilaas 7 10 inshallah dura barreeffattee ta nasri jedhaan. Waalaikum salaam. Alhamdulillah, dhibba lama niyyadhee dhibba lama isinii ergaa Suudii jiran waan ta'eef dhibba lama jedhe. طيبة دكتور طيبة جزاكم الله خيرا دكتور طيبة ريال دبة سدي Ajaa'iba دبة سدي ما دبة لما تدبة ريال yaala 300. Dhibba hojii dhibba lama Suudii. ريال دبة لا Inshallah rabbi isinirraa jaalatu rabbi isin اوكي عجبوا ويلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ جاي يعني استاذ رياض انه بربادة من نوركا قري جانا مالي وامبري دو بجري دي نفراتون السلام عليكم سندرا قبو بربار ناصر غلطو مولفاتا اوكي ابي يا غلط جروبي كيسا ولا غلط Akkaawuntiin kanumaa miti. وانا كسي يدي بو بربار yaala dhibba lama. جري جري ركوم hawaasa keenya bakka biraatittuu taaptaap gootanii sheer gootanii koppilingi gootan rabbii keessan sodaadhaati bakka kanatti taaptaappi ma godha yoo waa biraallee godhuu dadhabdan taaptaa godha uummanni keenya rakkateetini wallaahi billaahi muka jaladhaa jira guyyaa hadhaa kana bichaa waan ta'aa jiran osoo rabbi sin argisiisee mimmaan dhiistanii dhiiga boottan ilmi namaa dhiiga hin ba'u hadha nadhiin ilma dhiiraa xiqqishuu nama waggaa 15 waliin nam takka afaan jiru julmaadhaan fixaa jiran dhiirri takka keessan jiru dhiira guutuu kuun gaaratti yaa'e kuun mana hidhaa jira kaan hin mootuu lubbuu balleessaa jiran hawwata kana mootu hin dararan kaan hin gudeedan kun hin mootu muka jalatti dhalaa jira waan uffatu hin qabu waan uffatu miti waan dhugu waan daqiiqaa takka nyaatu wanni hin qabu si galee wallahi billahi waan hawaasni sun jiru oke namni quba qabu quba qabaa hin jiraa miti ire wallahi miira hedduun nama dhagama nama waan kana sirriitti gadi fageenyaaf keessa beeku dhumaa jira uummanni keenya akka maletti hatta no ilma dhiiraatii miti dubartii jajjabduu xiqqoo dubartii ilaalan dubartii humna qabduu argan akka harreetitti dhaanii ajjeesan bofantuman akkasitti waan uummanni kun balleessan beeku ani kana waan ta'eef wallahi dubartii rasaasan dhayamtee kuno amma asallaa ruhii keessa jirtu jira dubartii bar ijoolleen dhiiraa jalaa xiqqoo akkana gorraan situ ijoollee karaa jalaa qaba jedhanii dubartii xiyyiitti lafarraa fuudhan. Nasri argaarta Wallahi billah. abdii rooba Ayyee yaadaan qabaa. abdii rooba kuma sadi qaban
Isinitti haa tolu. Akkaawuntii illee namni hedduun hin barreessina. Suleyman ati bichaan akkaawuntii barreessa. Akkaawuntii nama hedduu qaltaan godhee barreessaa jira. Akkaawuntii qaama barraa'ee kan ammoo ka biraati. Beekama wajjinaa imaame. Abdi rooba kuma 3 qabadhu. Obsaa kuma 20. Rabbi sirraa jaalatu obsaa. Rabbi bakka isinii haa buusu. Hayyee mee dubbadhu? Dubbadhu qaba. Ajabo dubbadhu. Hayyee riyaala 300 hin galcha inshaallah. Itti aansuudhaan akka ijoollee sukkoo mandootti keessattuu akka ijoollee arsiitti yaadan qaba. Dhugaa dubbachuuf dhumaatiin uummata shirkaa ammaa miti tutturee jira. Ima argitanii bira tartanii duyuutuun gootanii sagalee hin taatanii ni sirbitanii osoo tapha sirba arsii wayii taate hundi keessan xiqqaa guddatti duyuutu gootanii irratti caffartan turtan. Gaafa ormaa isintu iyyiitiin bakka cidhaatti isintu oo'isa bakka gaddaatti isintu oo'isa jechuudha. Garuu gaafa keessanii wal bira tartan. Ufii keessan yoo ol gadi qabdan immoo namni olis hin qabu hin jiraatu kana beekuu qabdan hedduun taasifaman uummata arsii kana baay'inni keessan adda jechuudha baay'ee adda jechuudha ka ormaat irratti namni oo'isu nuyi taaziyallee cidhallee garuu kenna irratti mootuyyuu maashaallah waliin laaltan yoo ati hin dhiyyanne eenyu sii birmataa barbaaddati har'a hawwatii akkasii dhuma isaan arguu dhabdanii qaata bubbulee jira jechuudha hedduun keessan callisaa turtan ammas sa'aatii kanatti osoo waan biraa taate ajandaa biraa taate nama kumii olitti azalatti argama jechuudha gin har'a akka nama gaddaatti hundi keessanuyyuu miira wii keessa seentanii hirribni isin qabute asirra taa'aa jirtan jechuudha inna warri jala jirullee osoo arrabsoo ta'e taappiin keessan koomentiin keessan wanni keessan sheeriin keessan adda garuu sababa uummata kanaa qarqaarsa waan ta'eef azalaa dheessaa jirtan jechuudha bakka biraatti walitti qabamtan jechuudha haati haadhuma os yoo isin uf kabajan ormi isin kabaja keessattuu ijoollee sikkomandoo keessayyuu sikkomandoon jedhan arsiin qofti jechuudha eessatti dhumtan yoo manni kun akka dhumaa jiru wallaahi ganaa takkaan isiniif deemu hundi keessan shirkarraa eegalee miti durallee bakka biraatti kutaa biraatti dhumaa turan ganaa bakki hundi akkanatti bo'u ummanni sun durumaa rakkoo keessa jira rakkoo cimaa keessa jira haala ekonomiitinillee wama kamiiniyyuu ummata raashina fudhataa jiru jechuudha raashina sanuu dabaranii kennamuuf ummata rakkataa ummata miskiina waan takka hin beekne manguddoon akkana yoodhuma garaa maaltu isinii caffara muuziqaadhaan duyuutii muuziqaati wanni akka arsii kanaa asirraa baay'atu hin jiru girrisaa citee jechuudha garuu gaafa akkanaa hin jirtan gaafa ol guddisuu hin jirtan gaafa ol kaasuu hin jirtan maali kun abaarsee gana ga'e kenna kun adduma wallaahi kenna kun adduma ka arsii kun jechuudha. Isin walii keessanii yaada isin walii keessanii dhukkubsadha rakkoo teessan dura aanfadha ergasii ta ormaa osoo orma ta'an ormi har'a nu kolfaa jira kutaan biraa wallaahi duyuutii dhumaatii uummata shirka jira ka kolfa hedduu arge jechuudha baga isinitti ka jedhu hedduu arge jechuudha waan baay'een nuun jedhamaa jira jechuudha maaliif nuti uf hin taane ka orma oo'isna malee kenna hin beeynu gola kenna keessa hin beeynu waan taaneef jechuudha yeroo hedduu amala uummata arsii kana keessaa kan argan miira keessa gala waan ta'eef baay'ee haasoo hin barbaadu gin uddoo isaatti azala jira haala nama gurra duuchifate nama gurra cufate gurra banuun hin danda'ani dhiisaa kana dhiisaati gara hojiitti deebi'a kadeemi haa deemu ka rabbiitti dhiise ammoo haa niyyatu yaada tokkollee hin kennatina waallee hin qeeqina abbaan rabbi itti laaffise haa kennatu dhiisa namni waan iyyattan dafaa barreessa baarakallahu fiikum ummata keenya ummata sirkaa gargaara yaada tokkoon kenna kanuma doktor Tayyiba kama Suleymaan maxxansaa jiru Suleymaan hin jalaa fudhadhaa ibsaa Hasan jedha ustaazoowwan naalleen dhufanii ka rabbiif niyyate rabbiif jedhee haa niyyatu kaan kiisii seenne giddiin kiisii hin fuunu rabbi nabbiiraatiin kan nabuusi rakkoon qabu jala taa'a namni rabbi isinitti dhiise niyyadha bakki hin jira wayi nama hundaan gaa nama giddiin tul uleen tumnee hin finnu namni rabbi itti niyyate kennadha yeroo akka hin gubne yeroo haa fayyadamnu sa'aatii illee hin deebi bar sa'aatii dheeraa sirra turre manni kun cufamee nama as seenne malee wabiiko ani kuma dura jedhee jira kun kuma meeqa kuma 50 kuma biyyaa itti madaan abbo naadaan nama taphatu miti reefu galanii yoom dubbisa reemaa neetworkii isiiti jirti neetworkii baaseen deebisiseensis kuma 50 jetteerti naadaan nama rabbitti kenne wallahi nama taphatu miti rabbi jisaa kuma 50 biyyaa eegee dhabee barankaa kennuma kenniti
Shanta metterti katabat signor. Anilleen akkuma bishaan barreessee sodaatee dhiise. Waalaikum salaam warahmatullah. Rabbi kennee yoo miidhee Bondi oro hagam nuuni jettamee walla geeffataa dubbannu. kuma shantama biyyaati kuma shantama biyyaati. Rabbi ol si haafu. Walduraa duban jazakumullah bakka Akkasi. waada Sirra hajaa. Abboo yaateen bakka baasisi raabus. Baya. Nasri Murad kufale. Bahu feda. Ana madara gawi qaba. Anne maa ture barasirra sa'aatii illee deeme yeroo illee waa gadhaabata walumaan golamne yaada. Saa sadii booya asirra jirra bara. Sa'aatii dheeraa asirra turre. Fajri ba wallah nam. Fajri dalagaf ba wallah. Dafa. Anammoo konkolaataan karaa dheeraa deemaa oolee bannaatiin teessuma kana rayyuu taa'uu hin dandeenye siin jedha dugda kana keessaa ibiddi ta'uu na boba'aa jira. Wallaahi billahi. Akka lawan ta'e nama wallahi. Wallah karaa dheeraa konkolaataa yoo deemtuun beektaan bannaatin si butuchaa beektaa konkolaataan. Amma yula takka ka idetti yaasdeeti wallahi akkasitti karaa dheeraa taa'u jirra. Amman ka'u gara sa'a sadii asumarra taa'ee guyyaa deeme akkasii. Naan walumaan goggolamne deemna muraad arsii qofalee dhibba lama birrii eessaati mingistii kiyya muraad osi galchaa qoon. Madda beekumsaa deebisi ustaaz guutamaa ibaas mee takka. Ustaaz guutamaa yaadamaniiraniyyuu bar Bilaal Oroollee dhufe. Awwal shee Abdul. Tun as keessa jiranii bar ustaazni. Ustaazi faddal. Welkaam jenneer. Waalaikum salam warahmatullah. Kuna Imarati, Rahama Imarati. Ayyee Zahra welkaam maasha Allah ustaazachin. Zahra duraan Imarati beekta. Diploma. Kuma ja'a birrii dhibba lama dhufa birrii Itoophiyaa. Ayyee galatoo. Zahra jazakumullahu khairan. Du'aayi walumaa qaban ustaazni. Akki gootani afacha amma akki gootani anamba humna hara waan dhufaa torkitu agana rakkise amma rabbina fide amma akki gootani nama tokkotu qotilee tokko qofa qaba jedhan yoo keessummaan eegan ani dhufte ma tokkicha fiiga jedhan amma abboo tokkicha kana maal sirraa galla jettee diddi keessummaan gaafa kaani ka ija jabaatu wahii dhufe qaali jedheen tokkichi kadee gadi bahee agareefu hanqatee inni akka manaatir turu hanqatee diimaa kiyya jedheen ciisichillee ka duraati miti keessummalleen ta durii miimee ol ka'i jedheen jedhe teessumni amma isin as gubbaa teettan ka sa'aatii sadii kuni ka warri laddatana taa'ullee teessuma lubbuu baraarsuuti eenyu namni waan kana xixxichu kuni qabadhaa haloo Asangulleetti nurraa tarakkabde madraka kiyya gurma. Amma jamaa kenna akkitamu وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنا رتل لكم شنيك أبا عثمان رتك أبي نرتك أبي أفهم بيتي أكي قراني كنني كننا جيساني تنما قد فردا نادا درقو ماجراني نادا من السماء جدين كان أرجتني شيخ قاسم اللين دفن كنت إنسان ديغان مجالة ديماني إنسان دفني أكاسان دوبا لا أدم مشان بكان يسين درقو ماجرا قدين كباتنا إيغان أغرتني أما توقع تقول الله ودي ملين قل الله ودي ملين قراني إيغان أغرتني بي ياسين قرآتي ننجرا warra yaasina walitti qabanii warruma yaasina kana wajjiseen inni illeen amma